Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a kaawwan ilaal completing the square meter kan jedhu waliin ilaala. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaan isiniin jedha. Egaa completing the square meter inni jennu kun karaa ittiin quadratic equation solve goonu keessa tooftaa isa tokkodha jechuudha. Isa tokkodha. Isaan meeqa jiru quadratic equation karaa ittiin solve goonu meeqa jiru jennee turre viidiyoo darbe keessatti sadiitu jiru. Isaanis eenyu fa'i factorization method, completing the square method, akkasumallee quadratic formula jennet isinitti meen ture viidiyoo darbe keessatti. Viidiyoo darbe warreen daawwanne deemtanii akka daawwattan isiniin jedha. Dirqama ilaaluun isinirraa eegamaa jechuudha. Maaliif osoo isa factorization method sana osoo ilaaliin kanatti yeroo dabartan xinnoo isinitti ulfaachuus ni mala jechuudha. Amma gaa completing the square method dha kan nuti waliin ilaalu jechuudha. Maal jedha example tokkoffaarraa yeroo kaanu it is possible to solve x square plus 6x plus 4 equal to 0 using factorization method. Maal jedha gaafichi ni danda'amaayi kana factorization methodidhaan solve gochuudhaaf jechuudha. Equation ishii kan x square plus 6x plus 4 equal to 0 shettu kan factorization methodidhaan solve gochuun ni danda'amaayi jedha. Hin danda'amu. Maaliif hin danda'amu? Factorization method keessatti maal gootu middle term ishii jennu kana jechuudha. Middle term fi constant term ishii jennu kana ishii ilaaluudhaan kan nuti hojjennu jechuudha. Maal keessatti factorization method keessatti maal jechuudhaan kan nuti hojjennu akkamittiin ida'amee kan 6 nuu kennuu fi baay'atee kan 4 nuu kennu jira lakkoofsi hin jiru. Lakkoofsi integerii ta'e baay'atee ida'amee kan 6 nuu kennu baay'atee immoo kan 4 nuu kennu hin jiru waan ta'eef yeroo kanatti factorization method fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Yeroo darbe factorization method yeroo fayyadamaa turre exercise keessatti haa ta'u example isaa keessattis yeroo hojjechaa turre jechuudha waliin bifa kanaatiin kan nuti hojjechaa turre jechuudha. Ida'amee kan 4 nuu kennu baay'atee kan 4 nuu kennu jechuudhaan kan nuti hojjechaa turre jechuudha. Garuu as keessatti immoo lakkoofsi integerii waan hin jirreef ida'amee 6 nuu kennee baay'atee immoo 4 kan nuu kennu lakkoofsi integerii lamni hin jiru waan ta'eef yeroo kanatti maal goona completing the square method fayyadamna. Factorization method miti kan nuti fayyadamnu jechuudha. Yeroo kanatti completing the square method fayyadamuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan solution isaa maal jedha? Since there are no two integer whose sum is equal to 6 and the product is equal to 4. This quadratic equation may not be solved using factorization method. Hence, we need another method to solve the equation. Akkuma dura isiniin jedhe yeroo kanatti factorization method hin fayyadamnu jechuudha. Yeroo kanatti hin fayyadamnu. Maaliif ida'amee kan 6 nuu kennuuf lakkoofsi integerii lamni jechuudha. Ida'amee kan 6 nuu kennuu fi baay'atee kan 4 nuu kennu lakkoofsi waan hin jirreef yeroo kanatti maal fayyadamna jechuudha? Kan biroo fayyadamna. Method kan biroo fayyadamna. Maal fayyadamna? Completing square yookiin immoo completing square fayyadamtu yookiin immoo maanni san dura isiniin jedhe quadratic formula fayyadamtu. Quadratic formula gara gadiitti kan waliin ilaallu ta'a. Quadratic formula gara gadiitti kan waliin ilaallu ta'a. Eessatti argama inni gara gadiitti kan asitti fayyadamu jechuudha. Tooftaa isa sadaffaa jechuudha inni kun. Tooftaa isa sadaffaa. Tooftaan inni tokkoffamaan factorization method dha. Inni lammaffaa completing the square method dha. Inni tooftaan sadaffaan immoo quadratic formula jenna jechuudha. Yookiin ishii kana maal jechuu dandeessu? General formula jechuu dandeessu. General formula jechuu dandeessu. General formula jechuu dandeessu. Kanaafuu the completing square itti adeemnu. The completing square itti adeemnu maal isiniin jedhee ture fayyadamuu hin dandeenyu isiniin jedhee ture yeroo ida'amee kan 6 nuu kennuu fi baay'atee kan 4 nuu kennu waan hin jirreef yeroo kanatti maal fayyadamna
equation wanni biraa tooftaa biraati kan nuti fayyadamu yeroo kanatti completing square fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Gootu original equation isaa x square plus 6x plus 4 dha. Kan isin gochuu qabdan gaama maal gootu middle termii erga barreessanii booda sagalitti daatu. Sagalee ergatti daatanii constant termii barreessitu. Constant termii erga balleessanii sagalirraa ariftu. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Original equation isaa kanadha. Sana booda x square plus 6x plus 9 jettu. Maanni middle termii isaa erga barreessanii sagalitti daatu. Sagalee ergatti daatanii constant termii barreessitu. Constant termii yeroo isin jedhu kan original equation keessa jiru jechuudha. Erga original equation keessa isa jiru constant termii erga barreessanii sagal irraa hir'iftu. Maaliif sagal irraa hir'iftu? Akka vaaliiwun isaa garaagarummaa hin godhanneef jechuudha. Original equation ifaan sagalitti daatanii sagal irraa hir'iftan kun kanaaf jechuudha. Dura sagalitti daatu, eessatti daatu erga middle termii erga barreessanii, middle termii yeroo jennu 6x kana jechuudha. Erga isa barreessanii sagalitti daatu, sagalee ergatti daatanii constant termii original equation barreessitu. Original equation erga barreessitan immoo isa dura sagal daatan sun irraa hir'iftu. Maaliif akka inni original equation isaa faana gatii isaa faana akka inni wal hin ganneef jechuudha. Vaaliiwun isaa akka inni wal hin ganneef itti daatu takka immoo kan irraa hir'istan jechuudha. Erga akkasitti keewwatanii booda kana jechuun garaagarummaa hin qabu original equation isaa kana faana jechuudha. Kunii fi kun gatiin isaa tokkumadha jechuudha. Maaliif nuti gaa completing square yeroo jennu haala kanaan fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Sana booda maal gootu ishii tana jechuun kun ishii kana x square plus 6x plus 9 jechuun x plus 3 square jechuudha. Akkamittiin jechuudha? X ishii kana jechuun immoo akkamidha? Ishii kana jechuun immoo x plus 3 square jechuun immoo x plus 3 times x plus 3 jechuudha. Isa kana yeroo asichee baay'iftan ishii tana argattu deebistanii jechuudha. Ishii tana kana isin argattan. Ishii kana x times x meeqadha? X square. X times 3 meeqadha? 3x. 3x ta'a plus 3x jettu. Amma immoo as dhuftu x 3 times x plus meeqadha? 3x. 3 times 3 plus 9. Kana ishii kana walitti da'a. Ishii kana 3x fi 3x yeroo ta'u, ishii kana yeroo as fiddan x square plus 6x plus 9. Kanaa fi inni kunii fi inni kun wal fakkaatee jira jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Sana booda maal gootu? Erga ishii kana argattanii, ishiin kun kana faana wal qixa arge jenne, ishii kana walirraa hir'istu. Sana booda negatiiva 5 kan isin argattan. Negatiiva 5 erga argattanii maal gootu? Ishii kana negatiiva 5 kana asii dabarsitu. Sana booda x square x plus 3 square equal to 5 argattu. Sana booda maal gootu? X qobaatti ishii kana square irraa balleessuuf maal gootu? Square irraa barreessu ishii kana jechuudha. X plus 3 square isheettu kana square ishii irraa balleeffachuuf gama lamaanii raadikaala jala galchitu. Isa kanas raadikaala jala, ishii kanas raadikaala jala galchitu. Squarein kun raadikaalaan ni bada. Squarein kun raadikaala kana ni balleessiti. Sana booda maal tafa? X plus 3 qofa tafa jechuudha. X plus 3 qofa tafa. Inni kun immoo maal ta'a jechuudha? Raadikaala 5 raadikaala jala gala. Sana booda maal tafa? X plus 3 equal to plus or minus radical 5 ta'a jechuudha. Sana booda gatii x yeroo barbaaddan as keessa jechuudha. Maal isiniin jedhee jira? X
plus 3 equal to plus or minus radical 5 ta'e miti. Gatii x yeroo barbaadan gaasirraa x'n wal qixa meeqataa negative 3 dhaan as dabarti 3 jechuudha. Negative 3 darba wal qixa as gamanatti yeroo ceetu jechuudha. Negative 3 plus or minus radical 5 ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan. Taasisuun amma maal jedha? Completing the square is where we take the quadratic equation. Quadratic equation kan nuti irraa fiduu danda'e quadratic equation irraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Maal completing square irraa quadratic formula kun amma quadratic formula dha jechuudha. Quadratic formula eessarraa dhufe quadratic eessarraa dhufe completing square irraa dhufe. Ishiin tun jechuudha. Ishiin tun amma itti maraa jiru kun jechuudha. Eessarraa dhufe completing the square irraa dhufe jechuudha. Completing the square irraa dhufe. Maal kuno wanni dhuma kana jechuudha. Equation dhuma kana formii dhuma kana jechuudha. Completing square fayyadamuudhaan kan inni kana quadratic formulaatti jijjiiree jechuudha. Kun quadratic formula jechuudha. Quadratic formula. Akkamitti akka inni ishii tana jechuudha. Ishii kana jechuudha. Kana akkamitti inni gara kanaatti convert godhe gara kanaatti akka inni jijjiire waliin ilaallaa jechuudha. Na hordofuun keessan dirqama jechuudha. Dirqama ta'a jechuudha. Maaliif bakka baay'ee barbaachisoo ta'e bakka kanadha. Bakka kanadha. Waliin haa ilaallu. Akkamitti kan nuti hojjennu jechuudha amma quadratic equation formiinsaa bifa kanaatiin kan inni barreeffamu akkuma dura isiniin jedhe ax square plus bx plus c equal to 0 where a is different from 0. A asitti different from 0 dha jechuudha. Maaliif asitti a 0 taanaan quadratic equation ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif a square kun 0 taanaan quadratic equation ta'uu hin danda'u. Maal ta'a jechuudha? Linear equation dha kan inni ta'u asitti. Bx plus c bichaatu hafaa jechuudha asitti 0 taanaan. Kanaafuu n different from 0 ta'uu isaa hin dagatina. Different from 0 ta'uu qabu. Amma gara quadratic formulaatti akkamitti kan jijjiiramu kan jedhu waliin ilaalla. Maal gootu jalqaba? Ax square plus bx plus c equal to 0 jedha. Sana booda maal gootu? Ax square plus bx equal to negative c. Negative as dabarte jechuudha. Siin constant number kun jechuudha. Ishiin kun akka constant number dha. Ishiin kun immoo middle term dha. Ishiin kun immoo ishiin asii kun een kun maal jenna? Maal jenneetidha kan nuti waamnu? Leading coefficient jenneet kan nuti waamnu jechuudha. Constant number kun siin kun jechuudha negative as dabarte. Sana booda maal gootu? Hunda isaatiif jechuudha. Hunda isaatiif a dha firtu. A over a over a over a. Sana booda n a dhaan bada asii. X square meeqannoofa? X square noofa jechuudha asii. X square plus bx over a equal to negative c over a. Kana nuufa. Sana booda maal gootu? As keessatti ishii kana keessatti middle termiin coefficient isaa middle termiin coefficient isaa eenyudha? b over a dha. Coefficient isaa qofa fudhattu jechuudha. Kana jechuun b over a kana qofa fudhattu malee a faana x faana miti kan isin fudhattan. Kana jechuun b over a ishii jettu kana qofa ishii kan isin fudhattan. Fudhattanii maal gootu? Lamaa firtu. Lamaa firtaniit maal gootu? Lamaa firtaniit square gootu. Kana jechuun ishii kana qofa fudhattu. X dhiistaniit x qobaatti dhiistu jechuudha. Ishii kana qofa qobaa ishii fudhattu. Kana jechuun b over a ishii jettu kana qofaa ishii fudhattu. Maal gootu? Erga isa kana fudhattanii lamaa firtu. Lamaa firtanii square gootu. Kana yeroo jennu maal jechuudha? b over a erga fudhannee jechuudha. Maal goona? Lamaa firra.
isuma kana jechuudha. B over A kana lamaaf hirtu. Lamaaf hirra. Ishi lamaaf hirra. Maal gootu? Kanuma jechuudha. Iskeerii gootu. Iskeerii gootu. Akkuma argitan B over A over 2 gubbaa irratti immoo iskeerii gootu. Sana booda maal kan isin argattan? Walqixa meeqa arganna jechuudha? B square over 4A square arganna. Kanan argattan yeroo kana hojjettan jechuudha. Kana immoo akkamitti arganne kan jettan ishii keessaa kana B over A over 2 jechuun maal jechuudha? B over 2A jechuudha. Walqixa 2A jechuudha. Ishiin kun akkasitti kan ishiin dhufte jechuudha. Kana faana walqixaan kun B over A over 2 jechuun B over 2A jechuudha. Mirkaneeffachuu dandeessu lakkoofsa kamuu fudhattanii. Kanaafuu kanarraati kan ishiin kana arganna ishee kanarraa jechuudha. Ishee kanarraa B over A over 2 square yeroo gootan maal argattu? B square over 4A square argattu. Erga kan argannee ishii kanarraa erga kan arganne as deebitu maal gootu? Ishii kan argattan asitti hidhaatu. Asitti hidhaatu. Asittis ni hidhaatu, gama kanaanis ni hidhaatu. Gama walqixaan gamanaanis ni hidhaatu jechuudha. Gama walqixaa gamanaan gamasiinis gamanaan ni hidhaatu jechuudha. Akkamitti hidhaatu? X square plus BX over A plus maal arganne? Ishii kan arganne. Sana booda maal gootu? B square over 4A square equal to negative C over A plus maal hidhaatu asitti? Ishii kana hidhaatu jechuudha. Plus B square over 4A square. Erga kan akkasitti hidhaatanii maal gootu? Warreen iskeerii qaban jechuudha. Iddoo tokkotti walitti fidna. Ishii kana jechuudha. Ishii kana jechuudha. Ishii kana jechuun gaafa walitti deebistan maal ta'a? Ishii kana gaafa walitti deebistan X plus B over 2 whole is the whole square ta'a. Ishii kana hundasaa iddoo tokkotti inni kun hundasaa jechuudha. Inni kun hundasaa inni itti maraan jiru kun jechuudha. Isa kana faana walqixa. Isa kana faana walqixa. Isa kana faana kan inni walqixa ta'u. X plus B over 2A the whole B over 2A the whole square isa jedhu kana faana jechuudha. X plus B over 2A the whole square isa jedhu kana faana inni kun walqixa jechuudha. Inni kun isiniif maraa jiru kun. Fakkeenyaaf kana jechuun mi'a asitti isinii haa hojjedhu. Maal isiniin jedhee? X plus B over 2A isinii jedhamti times the whole square. Kana jechuun maal jechuudha? X plus B over 2A times X plus B over 2A jechuudha. Kana square jechuun. Isuma kana mataa isaatti yeroo baay'iftan square ta'ee kan isin baay'iftanii kun isinitti isin dhiba jedhee yaadu. Ishii kana isa kana yeroo baay'iftan dhufee kana isinii kennuu qaba jechuudha. Ishii kana isa kana mirkaneeffachuuf amma nuti. Kana jechuun ishii kana jechuun kana jechuu keenya mirkaneeffachuuf amma kan isa kana isinii hojjechaa jiru jechuudha. Mee ilaala. X square hin ta'u ishii kana yeroo sichi baay'iftan X square ishii kana sichi baay'isa. Ishii kanaan maal ta'a? Plus BX over 2A hin ta'u ishii kana yeroo baay'iftan jechuudha. Amma immoo ishii kanaan baay'iftu. Plus BX over 2
A ta'a. Ishii tana kanaa yeroo baay'iftan jechuudha. Ishii kana kanaan. Ammoo isa kana kanaan baay'iftu. Kana jechuun bx over 2a times bx over 2a plus maal ta'a? b square over 4a square ta'a. Yeroo baay'iftan jechuudha. Sana booda ishii kana mee haa walitti taa'edhaan maal ta'a? X square walitti daanaa osoo hin taane ishii asiiti kan nuti walitti daanu. Ishii asii kana jechuudha. Ishii asiiti kan nuti walitti daanu. Plus maal ta'a? Inni kun 2bx over 2a ta'u yeroo kana walitti daatan jechuudha. Sana booda maal gootu? Plus jettu. Plus b square over 4a square. Kanaan nuti qabnu jechuudha. Akkuma asirratti argitan ishii kana walitti daatu kana arganne yeroo walitti daanu jechuudha. Kana kan nuti argannu ishii kana akkuma jirtutti gadi fudhattu, ishii kana walitti daatanii kan argattani, isa kanas akkuma jirtutti gadi fudhattu. Sana booda maal ta'a? X square plus asitti maal ta'a? 2dhaan bada. Maal ta'a? bx over a plus b square over 4a square. Kunoo akkuma asirratti argitan ishiin kunii fi ishiin asirratti argannee fi ishiin kun walqixa ta'ee jechuudha. Walqixa arganne. Ishii kana jechuun kana faana walqixa ta'uusaa asirratti kunoo isinii mirkaneessee jira. Kana faana walqixadha jechuudha. Kamtu ishiin kunii fi ishiin kun kana faana walqixa ta'ee jechuudha. Gara kamitti adeemnu ammoo hojii keenya itti hafuufnu gama. Walqixa ishii kana ammoo walitti daatu. Isa kana akkamitti walitti daatu? Criss cross gootu. Criss cross gaafa gootan maal ta'a? Criss cross gootanii ishii kana ittiin baay'iftu ishii jalaa jechuudha. Yeroo kana akkamidha? Ishii kana kanaan baay'iftu minus kana 4a square aan baay'iftu. Ishii kana ammoo b square immoo ishii tanaan baay'iftu jechuudha. Mi'a baay'ifnu b square a minus hin ta'u ishiin kun jechuudha. Minus 4ca square over 4 ta'a. 4 ishii kana asitti baay'iftu waan ta'eef ishii kana baay'isuu ishii kanaatiin baay'iftu. A baay'isuu 4a square kanaan baay'iftu jechuudha. Jala isa jalaa jechuudha. Inni maal ta'a? 4a cube ta'a. 4a cube ta'a. Sana booda maal gootu? As dhuftu akkuma jirutti gadi fudhattu isa kana x plus b over 2a the whole square equal to asitti gaa asitti een asis jira. Kanaafuu asii adda baafattu jechuudha. A mallattoo biraakeetii bantaniit b square jettu. Kana jechuun kana yeroo ittiin baay'iftan kalma mataa isaa b square plus a argattu jechuudha. Minus 4a c argattu. 4ac maaliif kana adda baafna? As keessa waan jiruuf koomaanii isaa waan ta'eef koomaanii isa kana lamaaniif waan ta'eef koomaanii isaa waan ta'eef as baafattan a jechuudha. Over 4a cube ta'a. Over 4a cube ta'a. Sana booda maal gootu? X plus b over 2a square equal to asitti een kun ni badi. Ishii kamiin bada? Asii ishii tokko as keessa sadii jiramti as keessa cube dhamti kun meeqa balleessiti? As keessa tokko balleessiti jechuudha. Kana jechuun meeqa tafa jechuudha? A square tafa as keessatti jechuudha. Ishii kana keessatti ishiin kun asii tokko balleessiti. Sana booda
A square qofa tafa. Sana booda asii A badeera maal tafa? B square minus 4AC over 4A square. Kana tafe jechuudha. Sana booda maal gootu? As deeffattu jechuudha ishii kana. Ishii negatiiva ishii asiin wal qixaan booda jirtu kana negatiiva taatee as dabartee jechuudha yeroo as dabartu. Maal ta'a? X plus B over A square negatiiva yoo gootan immoo asitti plus kana negatiivaadhaan yeroo as dabartan jechuudha. Isa kamtu negatiiva ta'a? B ishii kanatu negatiiva ta'a jechuudha. B square kanatu. Plus jettaniit maal ta'a? Inni kun immoo positiiva ta'a yeroo kanatti. Negative 4AC kun positiiva ta'a yeroo as darbu jechuudha. Kanaafuu 4AC minus B square over 4A square. 4A equal to 0. Kana kan nuti argannu jechuudha. Bifa kanaatiin kan nuti completing square irraa quadratic formula kan nuti arganne jechuudha. Bifa kanaatiin kan ifa isiniin taane koomentii jalatti naa barreessu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa asirratti akkamitti akka convert goonu ilaalleetti jira. Completing square fayyadamuudhaan jechuudha. Completing square fayyadamuudhaan akkamitti gara kanaatti jijjiirra kan jedhu waliin ilaalleetti jira. Asirratti kitaaba keessan irratti gabaabseeti kaa'ee asirratti gabaabseeti kaa'ee xinnoo asirratti confuse isin gochuu danda'a. Isiniif galuu dhiisuu ni mala jechuudha. Kanaafuu gadi fageenyaan inni amma isinii hojjedhe akkamitti akka jijjiirudha kan isiniif ibsu jechuudha. Garuu kitaaba keessan irra gabaabsee isiniif waan kaa'eef kanaaf ani gadi fageenyaan isiniif hojjechuun kan barbaachisee jechuudha. Akkamitti akka convert godhan ishii tanarraa completing square fayyadamanii ishii kanarraa gara kanaatti jijjiiru kanan hojjedheef kitaaba keessan irraa isinitti xinnoo ulfaachuu danda'a. Gaggabaabseeti kan inni kaa'e. Kanaafuu example 2 itti hafumnu. Example 2 maal jedha? Solve x square plus 4x plus 4 equal to 0 using completing the square method. Maal fayyadamtu? Completing the square method fayyadamtu. Yeroo equation tokko isinii kennu completing the square method yeroo fayyadamtan tooftaa amma nuti fayyadamne kanaan kan isin fayyadamtan jechuudha. Tooftaa isa kami? Ishii tana gara kanaatti jijjiirre bifa sanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Garaagarummaa hin qabu. Kuni variabilii ta'e malee lakkoofsa wayyeessoo isinii kenname equation wayii isinii kenname bifa kanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Ishii kana fayyadamuudhaan gara kanaatti akkuma nuti jijjiirre gara quadratic formulaatti kan nuti jijjiirre kana jechuudha. Bifuma sanaa hordofuudhaan kan isin hojjettanii jechuudha. Mee waliin halaallu example 2 kan maal jedha example 2 kun x square plus 4x plus 4 equal to 0. Maal fayyadama? Completing the square dha. Completing the square akkuma amma isiniin jedhe steepota amma nuti ittiin hojjechaa turre jechuudha. Isiniif barreessee bifuma sana hordofuun kan isin deemtan. Maal gootu jalqaba ishii tana ni ilaaltu. Kana jechuun middle term jechuudha. Middle term eenyudha? 4x dha. 4x immoo coefficient isaa eenyudha? 4 dha. 4 kana fuutanii maal gootu? Lamaaf hirtu. 4 lamaaf hirtu jechuudha. Lamaaf ergirtanii meeqa argattu? 2 argattu. Lammoo square gootu. Jalqaba maal gootu? Middle term ilaaltu. Middle term coefficient isaa ilaaltu. Coefficient isaa erga ilaaltanii coefficient isaa maanna afur sana immoo maal gootu? Lamaaf hirtu. Lamaaf hirtanii square gootu. Kana jechuun meeqa ta'a jechuudha? Ishiin as keessaa kun meeqa taati? 2 taati. 2 immoo square yeroo gootan moo eeqadha? 4. 4 erga argattanii maal gootu? Eessarratti daatu? Ishii tanarratti daatu.
deebistanii equation macha irratti daatu. Equation irratti itti daatu jechuudha. Ishii kam irratti daatu jechuudha? 4x square plus 4x plus 4 jettu. Kun asirratti isinii kaa'ee jira. 4 kana eessa argattan jechuudha? Bakka middle termii kana coefficient isaa fudhatu. Coefficient isaa fudhattanii lama furtu lama immoo square isaa gootu. Square isaa argattanii 4 argattanii isa argattan sana immoo deebistaniitu irratti daatu jechuudha. Isa irratti daatu kuno equation isma argitan kan irratti idaatu. Erga daatanii immoo constant number kana barreeffattu. Kuno asitti barreeffattu. Isa itti daatan sana immoo deebistanii irraa hir'istu. Irraati kan isin hir'istanii jechuudha. Irraati kan isin hir'istan. Sana booda maal argattu? Ishii kana jechuun kun ishii kana jechuun ishiin jala sarara kana jechuun ishii kana jechuudha. Mirkaneeffachuu dandeessu baay'iftaniiti jechuudha. Kana jechuun ishii kana jechuun x plus 2x times x plus 2x kana yeroo waliin baay'iftan maal argattu? Ishii kana deebistanii argattu jechuudha. Kana ishii kana yeroo waliin baay'iftan jechuudha. Kana deebistanii kan isin argattan. Kanaafuu erga kana argattanii maal kan isin gootanii? Ishii kana argattanii ishii kana jechuun ishii kana jechuudha. Ishiin kun immoo 0 taati. 4 irraa 4 yeroo ta'u 0 ta'a. Minus 0 jettu. Sana booda erga kana argattanii gatii x barbaaddu jechuudha. Gatii x asirraa barbaaduun salphaadha. Kun akkuma argitan asirraa kan 0 isa godhu meeqadha jechuudha? As keessatti jechuudha. Negatiiva lama qofatu 0 isa godha. Kana nu dhugoomsa jechuudha. Kan asitti nu dhugoomsu akkuma argitan kan asitti nu dhugoomsan 0 gochuu nu danda'u jechuudha. Equation ishii kana kan nu dhugoomsu negatiiva lamadha jechuudha. As keessatti negatiiva lama galchinan 0 wal qixa 0 ta'a. Example 3 haalaan. Example 3 akkasumaan hojjettu jechuudha. Akkuma amma hojjennetti example 2 keessatti hojjenne hojjettu. Completing the square metric yeroo fayyadamtan. Maal gootu? Maal laaltu jechuudha? Asirratti uftanii middle termii kana laaltu. Middle termii coefficient isaa meeqa? 6dha. 6 bakka lamatti baaftu. Lamaaf hirtuu jechuudha. Lamaaf yeroo hirtan meeqadha? Wal qixa 3. 3 kana immoo square gootu. Square meeqadha? 9 argattu. 9 sun immoo maal gootu? Deebistanii achuma irratti daatu. Achuma irratti daatanii irraa hir'istu. Kuma isiniin jedhu kunoo asirratti jechuudha. X square plus 6x dha. Plus meeqa argattan dura immoo 9 argattan. 9 itti daatu. Kunoo asirratti 9 itti daamee jira. Ida'uu 7 irraa immoo ammoo maal gootu? 9 irraa hir'istu. 9 irraati kan isin hir'istan. Sana booda equationichi kana kan isin argattanii sana booda maal gootu? Ishii kana fudhattu. Ishii kana akkasiin fudhattu. Erga akkasiin fudhattanii ishii kana jechuun kan faana wal qixa? Kun bakka asitti argitan kana faana wal qixa. Kana jechuun x plus 3 the whole square ishiin jettu kun kan faana wal qixa? Ishii tana faana wal qixa. Ishii tana jechuun immoo x plus x 3 times x plus 3 jechuudha. Isa kana waliin baay'iftanii kam argattu? Isa kana yeroo waliin baay'iftan deebistanii isa kana argattu jechuudha. Ifa jedhee yaada. Kan ifa isinii hin taane komentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Viidiyoo haaraa isinii hojjechuu danda'a bifa short viidiyootiin jechuudha. Sana booda erga kana argattanii maal gootu? Ishii kana jechuun ishii kana isiniin jedhee jira. Sana booda ishii kana irraa immoo kana hir'istu. Kana jechuun 7 hir'isu 7 minus 7 jechuudha. 7 irraati negatiiva yeroo walitti daatan jechuudha. 7 ida'uu negatiiva 9 meeqa ta'a? Negatiiva 2 ta'a. Erga kana argattanii maal gootu? Lama argattanii jirtu. Ishii tana gatii negatiiva kan yeroo as darbu maal ta'a? Positiiva ta'a. Sana booda gatii x barbaaduuf kan nuti deemnu jechuudha. Gatii x. Sana booda maal gootu? Ishii tana
akkuma asitti argitan x plus 3 maal arganna equal to plus or minus radical 2 arganna. Radical 2 gatii x yeroo barbaannu x equal to negative 3 plus or minus radical 2 ta'a jechuudha. Maaliifii negatiivni positiivni kun negatiivaan as dabartii jechuudha. Siriin kun jechuudha isheen tun negatiivaan as dabartii yeroo kana negatiiva 3 plus or minus radical 2 ta'a jechuudha. Kunoo takka negatiiva 3 plus asitti pilaasiidhaan asitti immoo negatiiviidhaan jechuudha. Lama kan nuti qabnu jechuudha. Akkuma asirratti argitan x wal qixa negative 3 plus radical 2 and x negative 3 x equal to negative 3 negative radical 2 dha kan nuti argannu jechuudha.